Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Misraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftan jecha odeeffannoo gabaabaa isiniif qabadheetti dabra na waliin tura. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa miseensota ISIS to'annaa jala oolchuu isaa beeksise. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa torbee miseensota IS to'annaa jala oolchuu isaaf kanneen hin qabamin jiranis cimsee hordofaa jiraachuun itti aanaan hooggana humnoota waraanaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa beeksisan. Raayyaa waraana biyyaa miira itti gaafatamaa guddaadhaan biyyaa fi uummata balaa irraa eeguuf hojjetaa jiraachuusaa yaadachiisaniiru. Jeneraalichi gaazexaa Addis Zaman waliin gaafiif deebii gaggeessanii ISIS Itoophiyaa keessa bakka garaagaraatti socho'uuf irra deddeebi'uun yaalii godhee duraa fashaleessuun naannolee biyyattii keessa kan fo'atee leenjii kan fudhatanii fi falaasama isaanii namoonni cuuphaman jiraachuun mootummaan sirriitti beeka jedhan. Yeroo ammaa miseensonni ISIS maal gochaa akka jiran, eessa akka jiran, sochii akkam akka gochaa jiran, eenyu waliin hariiroo akka qaban, magaalaa kam keessa akka jiran, naannoo isaanii fi namoonni isaanii eenyufa akka ta'an, maal akka hojjetaa jiran, karoorri isaanii maal akka tahee fi kan biroo illee dhimmootiin ibsuuf hin barbaachifne illee hordoffii cimaa irratti gaggeessaa jirra jedhan. Jeneraal Birhaanuun ISIS Itoophiyaa seeneera jechuun isaa uummata shorokkeessuuf yaadee kan itti gargaarame waraana yaada sammuutiin kan jedhan jeneraalichi uummatni Itoophiyaa kana sodaatee kan rifatu miti. Itoophiyaa keessa seenee ISIS duula oofaa dandeettii jedhuun hin qabu jechuun isaanii maddi oduu saba himaa mootummaa beeksisee jira. Egaa hordoftoota kiyya odeeffannoo amma isiniif dhiyeesse kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii qabaa. Subscribe gochuuf hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nageenya keessan bakka jirtanitti isiniif